chronic renal failure or end-stage renal disease. Hoggaa renal failure kun namarra turee namarra hammaatee end-stage renal disease jaaniin sadarkaa xumuraarra yeroo gahe quba kaleedhaa sadarkaa xumuraa. Chronic renal failure or end-stage renal disease is hiikkaan isaa progressive irreversible deterioration renal function. Ibduuba deebi'uu hin danda'u, fayyuu kan dandeenye yookaan dalagaan silaa kaliin dalaytu tuni harkaa baddi humnaa ol. In which body's ability to maintain metabolic and fluid and electrolyte balances fail. Dalagaan qaamni silaa dalagu tun hoogganamuu dadhabde. Dhangala'aan qaamaatii fi elektirolaayitiin qaama keessa jirtu baalaansiin isaa walgituu dadhabde. Yeroo kaleen dalagaa kana godhuu dadhabde chronic renal failure jaaniin. Resulting in uremia or azotemia. Uremia jechuun retention of urine or other nitrogenous waste in the blood. Dhiiga keessatti yuuriyaadhaa fi wantoonni naayitiroojiiniif keessaa qabu. Xuraawaaleen kun yoggaa dhiiga keessatti hafanii chronic renal failure yeroo san dhufti. Chronic kidney disease is kidney damage for greater than or equal to 3 months. Baatii 3 fi oliif tan namarra turte with or without decreased glomerular filtration rate. Hangi glomerulasiin kuni calalu inni kun gad xiqqaate. Yeroo kana kalee miidhamte. Marker of kidney damages. Kaleen takka miidhamuu wanni nama agarsiisaa urinary abnormality. Proteinii uuriyaa. Fincaan keessatti proteinii mul'achuu, blood abnormality dhiiga keessa rakkoon jiraachuu akkam fa'a blood uuriyaa naayitiroojiiniin dhiiga keessatti dabaluu akkasuma keeraatiin leeveliin dhiiga keessatti ol ka'uu, imaging abnormality yerooniif kalee san laalluu meeshaadhaan suuraansii abnormality qabaachuu, need for kidney transplantation kalee biraa bakka buusuuf yoo barbaade tun faayidaa ala taatee ta biraa yoo namni kennuuf jiraate bakka buusuuf yoo barbaade kaleen takka miidhamtee jechuudha nama agarsiifti. End-stage renal disease sababni isiin dhufuu dandeessu caused by systemic disease. Dhukkuba sirna keessa seene sistema qaamaa kaan keessa seene irraa dhufuu danda'a. Akkam fa'a such as diabetic mellitus. Leading cause hypertension. Causing DM fiduu dandeessi. Hypertension illee fiduu dandeessi. Chronic glomerulonephritis. Glomerulonephritis yoo chronic ta'e renal failure kana chronic fiduu danda'a. Pyelonephritis. Obstruction of urinary tract. Ujummoo fincaanii yoo cufamte. Hereditary nigaa uumamaati. Shanyummaadhaan hereditary lesion madaa kaleedhaa shanyiidhaan. Asin polycystic kidney disease. Cystiin tuumariin hedduun kalee keessatti uumamu. Tuumariin hedduun jechuudha. Kaansarii kaleeti kun polycystic disease. Kabira vascular disorder. Basiliin iddoonni dhiigaa kan kalee keessa jiran rakkoo qabaachuu irraa infection irraa dhufuu dandeessi. Medication irraa dhufuu danda'a. Dawaalee hedduu toxic agent irraa wantoota summiisan wantoota summii ta'an irraa dhufuu danda'a. Risk factoriin namoonni isa kanaan qabamuudhaaf saaxilamuu danda'an jennu warreen hypertension qabu, warreen DM qabu, autoimmune disease warreen qaban, immunity disorder warreen qaban, warreen immunity isaanii ofumaaf qaama isaa irratti waraana battu, older age umuriin isaanii guddatti,
Family history of renal disease. Nama maatiin isaanii dhukkuba kalee qabdu. Previous episode of acute kidney injury. Nama acute renal rakkoo kaleedhaa ta dhiyeenya kan eegalte nama qabu kanaan dura. The presence of proteinuria akkasumas fincaan keessa jiraachuu pirootiiniidha. Abnormal urinary sediment wantoonni fincaan keessatti silaa mul'achuu hin qabne mul'achuu yoo heddummeessan. Kan biraa structural abnormality of urinary tract ujummoo fincaanii tuni caasaansi yoo rakkoo qabaate abnormality yoo qabaate akkaataan isaan kun itti jiran. Warreen kuni rakkoo kaleedhaa tanaan qabamuudhaaf riskiidha. Mallattoon clinical manifestationiin chronic renal failureedha. Severity of this sign and symptoms hammaachuu mallattoolee tanaa depending on degree of renal impairment hanga kaleen sun miidhamte irra hundaa'u. Akkasumas underlying condition wantoota jala jiran rakkoo isaa kanaa wajji jiran fi patient age irratti hundaa'u umurii namtichaa irratti. Cardiovascular manifestationiin rakkoo kalee tanarraa mallattooleen onneedhaa ta mul'atu. Ta akka hypertensionii fa'aa jira. Giji hypertensionii qabaachuu danda'a. Due to sodium in the water retention. Sababa soodiyeemii fi bishaanii qaama keessatti kuufamaniif akkasumas from activation of RAS system, renin, angiotensin, aldosterone systemiin sababa activate ta'e. Akkasumas heart failure qabaachuu danda'a. Pulmonary edema due to fluid overload. Sababa dhangala'aan qaama keessa kuufame. Inni biraa pericarditis. Pericarditis inflammation pericardiumii onneedha. Due to irritation of pericardial lining by uremic toxin. Summii dhiiga keessatti yuuriyaa dhiiga keessa kuufame kanarraa lining seeliin pericardiumiidha. Maseeliin kuni irritate tahee inflammationiin dhufuu danda'a. Are among cardiovascular problem manifested in end stage renal disease. Mallattoolee onneerra mul'attu nama end stage renal disease qaban irratti mallattoolee hanga asii olitti dubbannefan. Hypertension, heart failure, pulmonary edema, pericarditis kan. Other systemic manifestation mallattooleen sistema biraarra mul'atan GIT saayiniin mallattooleen garaachafaarra mul'achuu danda'an. Sign symptom common taate include anorexia qaba. Nyaanni ittiin tolu nausea qaba. Vomiting qaba ni harkisa. And hiccup ni hirqinfata. Hirqaanfoo qaba jechuun namtichi. Kan biraa neurologic changes narbii jijjiiramuu rakkoo narbii irra kan mul'attu including altered level of consciousness hangi beekuusaa gabbo unconscious ta'a jechuudha. Inability to concentrate waa hubachuu hin danda'u. Muscle twitching maashaan isaanii lallaafate waliin mammarama. Seizure qaba. Namtichi gaggaballee qabaachuu danda'a. Have been observed nama chronic renal failure qabu irratti. Investigationiin godhamu qorannaaleen godhamuu qaban hundi ni godhamti egaa. Blood urea nitrogenii, keratin levelii, glomerular filtration ratein, electrolytiin qaama isaa keessa jiru hangamii, yurinii keessa maaltu jira urine analysis godhamu, proteinii ni qabamu, dhiigaa jiramu, abdominal ultrasound kompiitara kaasanii CBC ni ilaalan dhiiga, RBC hangam takka, kaalshiyamiin keessa jiru fosfeetiinuu, parathyroid hormone levelii hangamii, alkaline phosphate, fasting blood glucose, glucosein dhiiga keessa jiru hangam takka, lipidiinuu hangamii, wanni irraa hafaa takka hin jirtu. Complicationin end stage renal diseaseedha kan dhufu hyperkalemia. Hyperkalemia jechuun potassiumiin yooniif dhiiga keessatti heddummaate. Due to decreased excretion sababa excretioniin gad xiqqaa ta'e.
meetaaboliik aasidoosisii irraa asidiin qaama keessatti heddummachuu fi kaataaboolizimii irraa caccabuu dhabuu irraa excessive intake irraa dhufuu danda'a. Hedduu fudhachuu irraa pootaashiyeemii kan daayitii keessatti or medication or fluid. Sababa kanarraa hyperkaalemiyaan dhufuu danda'a. Inni biraa perikardaayitasiin dhufuu danda'a ammas. Perikardiyaal effusion. Fluidiin perikardiyaal eeriyaa keessa walitti qabamuu. Perikardiyaal tamponade. Sababa fluidii sanirraa pireeshariin alaatti dabalamee onneen arritmiyaan dhufuu. Due retention of uric waste product. Dhangala'aa xuraawaan yuuriyaa keessaa qabu waan qaama keessa kuufamuuf kun dhufuu danda'a. Akkasumas inadequate dialysis sirriitti fluidii xuraawaa qaama keessa jiru haleen baasuu waan dadhabdeef hypertensioniin dhufuu danda'a ammas. Sababa sodium in the water retention jiruuf fi malfunctioning of RAS system. Sababa kaleen dalagaa dhiifteef. Anemiyaalleen dhufuu danda'a ammas. Due to decrease erythropoietin production. Erythropoietiniin kun akka dhiigni oomishamu taasisa. Inni kun oomishamuu isaa gad xiqqaanaan anemiyaan dhufa. Decreased RBC lifespan. Hanga seeliin dhiiga diimaa jiraatu guyyaa 120 silaa turuu qaba normaalii hangas turuu hin danda'u achi gaditti. Bleeding in GI tract. Garaacha keessa dhiigu. From irritating toxin summii sanirraa kan ka'e. Akkasumas blood loss during hemodialysis yeroo dhiiga isaa kana calalan dhiiga dhabuu fa'aa dhufa. Bone disease dhukkuba lafeedhaan qabamuu danda'a. Metastatic calcification kaalsheemiin humnaa ol lafee keessatti walitti qabame. Due to retention of phosphorus. Phosphorasiin yooniif qaama keessatti walitti qabame low serum calcium level kaalsheemiin hanga dhiiga keessa jiru yoo xiqqaate akkasumas vaayitaamin D namticha keessatti meetaaboliizimii isaa yoo gad bu'e almuuniyam leeveliin yoo ol ka'e dhukkubni lafeedhaan dhufuu danda'a. Kan biraa azootemiyaa or yuureemiyaa. Azootemiyaa jechuun fi yuureemiyaa jechuun tokko nitrogen waste product accumulating blood jechuudha. Xuraawaan nitrogenii keessaa qabu dhiiga keessa walitti qabamuudhaan yuureemiyaa yookaan azootemiyaa jedhaniin. Toxic levels amma gaayyoo inni kun summiidha. Summiin tuni sadarkaa seetiin mallattoo garaagaraa qabdi. Manifested themselves in many ways such as koomaadhaan, namtichi of wallaaluudhaan, hedekiidhaan, mataa dhukkubsuun, GI disturbanceidhaan, neuromuscular disturbanceidhaan, narviidhaa fi maashaan walitti hidhamuu dadhabuudhaan. Akkasumas meetaaboliik aasidoosisii dhufuu danda'a. Asidiin qaama keessatti dabaluu jechuudha. As a result of decreasing glomerular filtration rate. Hangi kaleen calaltu waan gad xiqqaateef. Electrolyte imbaalaansii jira. Electrolytiin qaama keessa jiru baalaansiidhaa miti. Manaajimentiin of chronic renal failure ka jalqabaa correction of imbalaansii sana calcium phosphorus imbalance. Hanga kaalsheemiitii fi phosphorusii qaama keessa jiru san sirreessu. Akkam godhanii administer activated vitamin D. Vitamin D kennaniitii fi yeroo vitamin D fudhate namtichi calcium absorption ni dabala. Calciumiin hangi inni tuutamu ni dabala. Akkasumas calcium phosphate binder with meal to bind phosphate in GI tract. Yeroo calciumiin sirnaan tuutame calcium phosphatein kuni phosphatii nyaata keessa jiru wajjin walitti dabalameeti phosphorasiillee qaamaaf dhaqa jechuudha. Kanaafuu vaayitaamin D kennuudhaaf kan jalqaba. Kan biraa aasidoosisii san sirreessu. Aasidoosisii san sirreessuudhaan diet should meet caloric need. Nyaanni inni fudhatu hanga enerjii qaamni namtichaa barbaadu san gitu qaba. Of the child containing adequate protein for development.
Ijoolleen guddinaaf gaa pirootinii gahaa qabaachuu qabdi. 1.5 gram per kg per day guyyaatti kaalooriin namtichaa gahaa ta'uu qaba. Pirootiiniin yoo kaalooriin jiraate malee pirootiiniin hin dalagamu. Kanaafuu hangana ta'uu qaba jechuudha hangi pirootiinii namni tokko guyyaatti argachuu qabu. Kaaloorii. Inni biraa faarmaakoloojik tiriitmentii control of hypertension. Hypertensionii san to'achuudha fi wallaanuu. Target blood pressure keenya 130-80 gadi gad deebisuu qabna. Dhiibbaa dhiigaa. Kana gad deebisuuf parastilaayiniin dawaan nuti jalqaba fayyadamnu AC inhibitor or angiotensin receptor blocker. Hypertensionii jalatti ilaallee jirra. Isa dawaalee kana dawaalee AC inhibitor jedhaman yookaan angiotensin receptor blocker jedhaman kennuudhaaf. AC inhibitoriin captopril fa'a warreen riil qabu sana. Angiotensin receptor blocker warreen jaaniin saartaan warreen qabu sana loosaartaan fa'aadha. Loop diuretics are good adjacent treatment in the treatment of hypertension in advanced chronic kidney disease. Warreen rakkoo kalee qabanii fi hypertension waliin qaban loop diuretics barbaachisan dawaaleen. Higher dose at more frequent interval are usually needed. Doozii isaa daballee yeroo isaa xiqqeessinee kennuufiin barbaachisa. Fakkeenyaaf diureticsii keessaa loop diureticsii kan jennu kanneen akka furoosimaayidii fa'a. Miligiraama 80 irraa hanga 120 goonee afaaniin guyyatti yeroo 2 hanga 3 kennuudhaaf. Tiriitmentiin lammaffaadhaa for control proteinuria. Pirootiinii fincaanii wajji ba'u san to'achuudhaaf parastilaayiniin AC inhibitor yookaan immoo ARB dha. Angiotensin receptor blocker. High dose is usually required to achieve target. Galma keenya gahuudhaaf doozii isaa dabaluun dirqama. Dawaaleen nuti kenninuuf AC inhibitor keessaa warreen akka enalapril fa'a, lisonopril, captopril warreen akkanaa kana miligiraama isaa guddisuudhaani guyyatti yookaan deelii yookaan BID yookaan TID goonee kenninaaf. Inni biraa control of hyperglycemia in diabetes. Warreen rakkoo kalee osoo qabanuu DME biraan qaban. In early chronic kidney disease, good blood sugar control is essential. Hanga gulukoosii dhiiga keessaa ol ka'uu san to'achuun jalqaba. Jalqaba irratti insuliinii kennuudhaaf. Insulin based therapy is preferred. Warreen rakkoo kalee qaban kan DME wajjin qabaniif wanni kennan insuliiniidha. In advanced chronic kidney disease with DME, hypoglycemia is common. Ammas warreen rakkoo kalee qaban kana yoo DME wajjin qabaatan hoggaa insuliin kennina hypoglycemia qaban amma santuu itti dhufa. Serious complicationidha. Dafee gulukoosiin qaama keessaa dafeeffata. Yeroo kana maal goona? Decrease or discontinue blood sugar lowering treatment. Dawaalee sukkara qaama keessaa gad xiqqeessan kana dafnee doozii isaa gad xiqqeessuudhaaf adda dhaabuudhaani complicationii san jalaa baraara. Treatment of hyperphosphatemia. Fosfarasii qaama keessatti ol ka'u san wallaanuudhaaf parastilaayiniin kaalshiyam kaarboneetii elementii kaalshiyamii keessaa qabu. Kaalshiyam kaarboneetii miligiraama 500 afaaniin TID with milk nyaataa wajjin kenninaaf. Alternatiiv isaa almuuniyeem haayidrooksaayidiidha. Almuuniyeem haayidrooksaaidii kana miligiraama 300 irraa hanga 600tti afaaniin TID with milk kenninaaf. Garuu yeroo kana almuuniyeem haayidrooksaayidii kana yeroo dheertuuf hin kenninuuf. Do not use aluminum hydroxide for long period of time.
Sababni isaa maali? To avoid aluminum toxicity. Aluminum kun yeroo dheertuu yoo kennine summii ta'a. Summummaa isaa kana hambisuuf yeroo dheertuuf hin kenninu. Treatment of fluid overload or edematous states. Yeroo namtichi dhiita qabu fluid overload isaan wallaanuudhaaf diuretics itti kennina. Parastilaaydiin dawaan jalqaba kenninu furoosemaayidii miligiraama 40 irraa hanga 120tti yookaan PO'dhaan yookaan IV'dhaan 2 to 3 times per day. Garuu warreen chronic kidney disease qabaniif dooziin akka warreen kaaniitii miti. Higher dose and more frequent. Doozii isaanii dabala yeroo amma guunu. Are required in advanced chronic kidney disease. Severe hypokalemia warreen qabummaas waldhaanuudhaaf warreen rakkoo kalee qaban chronic kidney disease qaban rakkoo hedduu wajjin qaban san keessaa tokko hypokalemiyaa keessa seenu. Potaasheemii keessaa gabbuu. Sababni soodiyeemiin yeroo qaama keessatti hafe potaasheemiin qaama keessaa baha. Potassium chloride kenninaaf IV'dhaan. IV infusion of elemental potassium. Potassium chloride kana normal salayiniidhaan walitti daballee sa'aatii 6 hanga 8tiif itti yaafna. Use non-dextrose containing fluid. Yeroo kana fluidii dextrose hin qabne kan gulukoosiin keessa hin jirre san kenninaaf. Maximum rate of infusion yoo perfuser maashinii yoo jiraate yoo maashinaan kan itti kennu jiraanne taate 10 milliq per hour milliqii 10 irra keenyaaf sa'aatitti. Plus kun ofirraa qaba maashinni. Potassium chloride afaaniin miligiraama 600 yoo taabii abbaa 2 hanga 3tti 3 up to 4 times daily guyyatti yeroo 3 hanga 4 kenninaaf. For severe hyperkalemia, hyperkalemiyaan kun yoo hammaate dawaalee hedduu bakka takka kennina. Kaalshiyam gulukooneetii IV'dhaan ml 10% solutioniidhaan wajjin daqiiqaa 2 hanga 3tti with constant cardiac monitoring ECG ilaalaa waliin kennamaaf. Yoo ECG'n suni kan jijjiiramuu baatu taate the dose can be repeated after 5 minutes. Daqiiqaa 5 booda kaalshiyam gulukooneetii hanga reefu kennineef san itti deebifna. If ECG change of hyperkalemia persist or recur. Yoo hyperkalemiyaan kun kanumatti fufuu taate itti deebinee daqiiqaa 5 booda kenninaaf. Plus kaalshiyam gulukooneetii biratti maal dabalaaf regular insuliinii kenninaaf. Insuliina 10 unity IV'dhaan. Followed by immediately by 60 up to 80 ml 40% glucose dextrose. Eega kennineefii booda insuliin kenninaaf. Every 4 up to 6 hours sa'aatii 4 hanga 6. Plus salbutamol kenninaaf immas. Nebulizationiidhaan. Over 10 minutes daqiiqaa 10 kenninaaf. Plus diuretics kenninaaf immas. Furoosemaayidii. Should be depending on doziin isaa maal irratti hundaa'a? Previous response kanaan dura hanga inni fudhachuu jiruu fi degree of kidney function impairment hanga kaleen tuni miidhamterra hunduune. The dose can be repeated according to response. Doziin asii olitti dubbanne kun response namtichaa irratti hunduuneeti itti deebifna. Dawaalee afran kana bakka takka kennina. Kaalshiyam gulukooneet, regular insulin, salbutamol, furoosemaayidii. Inni biraa dialysis. Dialysis jechuun used to remove fluid and uremic waste product from body when kidney cannot do so. Kaleen hoggaa dalagaa dadhabdee xuraawaa qaama keessaa baasuu dadhabde bakka kalee sanii buunee qaama keessaa xuraawaa baasuu jechuun maashina fayyadamne dhiquu jedhama. It may also be used to treat
patient with edema that does not respond to treatment. Inni kuni diyaalaayisisiin kun akka wal'aansaatti illee itti fayyadamu. Tokko xuraawaa baasuu jedhu. Kan lammaffaadha peeshantii dhiita qabu ka dawaatti kenninee tiriitimentii saniin dhiittirraa wayyaa'uu didde akka wal'aansaatti fayyadamu. Akkasuma heepaatik koomaa warreen qabu. Rakkoo tiruurra koomaa keessa warreen seenu. Haayiparkaaleemiyaa ammaas warreen qabu. Akkasuma haayiparkaalsheemiyaa kaalsheemii warreen qaama keessatti heddummaate. Haayiparteeshii warreen qabu. Yuureemiyaa naayitiroojiinii qaama keessa warreen heddummaate diyaalaayisisiin kun ajajamaaf. Method of therapy'n akkaataan itti diyaalaayisisii kana godhan including hemodialysis yookaan dhiiga san calalu dhiiga dhiquudhaan or continuous renal replacement therapy akkasumas bakka kaleessanii buusanii maashinaan dhiiga isaa san calalu guutuutti. Various forms of peritoneal dialysis san malee ammaas peritoneal cavity kana dhiquulleen keessa jirti. The need for dialysis dhiqinsa kana barbaachisummaan isaa acute-dhaaf chronic-dhaaf barbaachisummaa qaba. Indication for hemodialysis namoonni dhiigni isaanii akka calalamu godhaman refractory fluid overload amma nama fluidiin qaama keessatti heddummaatu taak warreen hyperkaaleemiyaa qabu potaasheemiin plasma potassium concentration 6.5 ol warreen kute or rapidly rising potassium level hangi potaasheemii dhiiga keessatti yoo saffisaan ka dabalu taate metabolic acidosis pH namtichaa 7 gad yoo kutte azootemiyaa blood urea nitrogen qaama keessatti 80 hanga 100 yoo taate miligram per deciliter dhiiga namtichaa keessa. Sign of uremia mallattoon maas yuuriyaan dhiiga keessa makamuudhaa yoo raggare akka pericarditis fa'a neuropathy larviin of wallaaluu jechuudha neurologically. And otherwise unexplained decline mental status hangi yaades namtichaa yoo hagabbuu taate namtichi yoo wallaalaa oolu taate yeroo kana hemodialysisiin ni ajajamaaf jechuudha. Kabiraa severe dysnatremia sodium concentration yooniif gabbuu concentration isaa 155 ol yoo kute yookaan 120 gadi yoo kute dysnatremia yaani soodiyemiin qaama keessatti regulate tahuu dadhabe. Hyperthermia yoo qabaate namtichi temperature isaa yoo ol ka'e overdose with dialyzable drug toxin dawaalee qaama keessaa dhiqamuu hin danda'amu yoo toksikii ta'e dhiiga namtichaa calalu dirqama. Ka kanarraa hafe renal transplantation kalee yoo jijjiiraniif transplantation jechuun kalee biraa jijjiiru. Inni itti aanu obstructive disorder of urinary system karaan fincaanii kuni yoo cufame rakkoolee cufamuu karaa fincaanii kana keessa inni jalqaba urolithiasis yaani urolithiasis means forming of stone in the kidney kalee keessatti dhagaan uumamu yookaan immoo bilaadarii keessatti yookaan ureteraa keessatti bakka sadiin kana keessaa yoo bakka takka dhagaan uumame urolithiasis yaani urinary tract keessatti dhagaan uumamee jira. Most commonly age of presentation of urinary calculus 20 up to 50 years nama amata 20 irraa kaasee hanga 50 gidduu jiru irratti baay'inaan karaa fincaanii kana keessatti dhagaan uumama. 90% of urinary calculi are radio opaque. Radio opaque jechuun hin dabarsu jechuu imeejii sirriidha. Yeroo x-rayidhaan laalan bakka san waan akka duumessaa irra jira.
yeroo ilaalamu sirriitti hin mul'atu jechuudha. Inni gurraachawaa kun ammoo ni addaata. Inni immoo bakka saniin waan akka duumessaa irra jira jechuudha. Parsantii 90 kanaan beekama. Stone are formed dhagaan kun akkamitti uumame urinary tract kana keessatti when urinary concentration of substances are increased. Yeroo hammi silaa wanta fincaan keessatti argamu dabale qabiyyeensaa. Akka kaalshiyam oksaleetii fa'aa, kaalshiyam foosfeetii, yuuriik aasiidii fa'aa konsentireeshiniin isa kanaa yoo dabale dhagaan uumamu. This is referred to as super saturation jedhaniin. Humnaa ol walitti qabamu. Is dependent on amount of substance. Dhagaan kun egaa wanni irratti hundaa'u amount of substance hanga inni irraa ijaarame. Jabeenya isaa, strengthii aayonii sanii, pH fincaan sanii, aasiidii moo beezii isa kanarratti hundaa'u. Stoonii sun. Koosiin isaa, etiyooloojiin isaa by precipitation of wantoota kanarraa dhufa asirraa hammaata. Kaalshiyam oksaleetii, kaalshiyam foosfeetiidhaa fi yuuriik aasiid kiristaalii fincaan keessatti isaan kun konsentireeshiniin ol ka'uu kanaatu isa kana fide dhagaa kana. Mallattoon nama dhagaan achi keessa jiru maali? Clinical manifestation isaa nausea and vomiting qaba. Severe pain qaba. Dhukkubbii hamtuu qaba. Located in costovertebral angle. Bakka cinaachi xumurarraan itti dhaabbatu fi duuba san jechuun costovertebral angle jechuun duuba san bakka cinaachaa fi doggoruun duudaatti walitti dhuftu. Xumurarratti xumura cinaachaa bakka santu severe pain qaba. Fever and chilii qaba. Laayidaa qaba. Hollannaa qaba ammaas. Hematuuriyaa qaba. Fincaan isaa keessa dhiigaa jira. Rarely namoota tokko irratti hangi fincaanillee gad xiqqaata. Hafuullee danda'a fincaan. Inni biraa bladder distension. Bladder isaa dhiitamuu danda'a. Urinary irritation qabaachuu danda'a. Fincaan itti tituu danda'anii pyuria if complicated. Yoonii fi katti hammaatu taate fincaan isaa keessa eelaa jira. Stone in the ureter. Yoonii fi ureetarii keessa bilaadariidhaa fi kalee jidduu yoo dhagaan achi keessa jiraatu taate manifested with severe pain radiating from loin to groin. Dhukkubbii hamtuu loin irraa gara groinii gad deemtu. Loin jechuun mudhii tana bakka leencitti qal'atu san. Loin jechuun asirraa kaatee gara groinii gad deemti. Groin jechuun genital area kana asii gad deemti. Asirraa kaatee garas gad deemti. Yoo stooniin ureetar keessa jira bilaadariidhaa ol kalee gadi yoo ujummoo san keessa jiraate. Manaajimentiin isaa small ureteric stone and non-obstructive kidney stone can be managed conservatively. Kana mallattoo manaaj godhuudhaan manaaj godhuu ni dandeenya. Dhagaalee xixiqqaa fi kan karaa san hin cufne yoo taate. Analgesic for pain. Dhukkubbii saniif antipainii kenninee fi underlying infection yoo qabaate farra baakteeriyaa kenninaaf antibiyootikii. Akkasumas increase fluid intake dhangala'aa sirriitti bishaan akka sirrii dhuguu. Expecting stone to be washed out by the urine. Yoonii fi seentimeetira 0.5 gad ta'e yeroo fluidii sirrii dhugee fincaanii wajji baha dhagaan sun. Kabiraa follow up x-rayidhaan amma ilaaluu qaba. Check for removal. Yoo bahee fi hin baane if ilaaluu qaba amma. Yoonii fi kan hin baane taate sarjariin dalagameetii fi nifroolitotomii. Waa xiqqoo uranii bakka saniin dhagaa keessaa baasuu jechuudha. Dhagaa sana keessaa baasu. Nifroolitotomii jedhaniin. Nursing manaajimentiin namoota kana qabaniif
monitor intake of fluid, amount and urinary output. Dhangala'aa hanga inni fudhatee fi hanga inni baase to'achuu. Medicate for pain as prescribed. Dawaalee dhukkubbiidhaa akka ajajametti kennuu fi continue antibiotic therapy as prescribed. Dawaa farra baakteeriyaalaa san akka ajajametti ka fudhatu. Correct diet nyaata sirreessuuf. Include reduced protein and calcium content. Nyaata pirootiinii qabuu fi kaalsiyamii qabu kan irraa xiqqeessu. Encourage plenty clear fluid intake. Bishaan sirriitti akka dhugu gorsu. Medical management or nursing intervention. Waan narsiin dalaguu qabdu. Tawallaansaa fi waan warri meedikaalii wajjin dalaguu qaban establish urinary drainage. Fincaan kana baasuu qaban. Urinary drainage. Fincaan kanarraa baasuudha. Indwelling catheter fayyadamanii. Eega fincaan baasanii booda suprapubic cystostomy. Puubikii kana gubbaadhaan uraa godhanii fincaan baasuu. Ureterostomy takka immoo bakka ureteraatiin uranii bakka dhagaan jiru san yookaan bilaadarii keessa jiru taate suprapubikiidhaan uraniiti bilaadarii keessaa dhagaa baasan. Yookaan ureteraa keessa jiraatu taate achi keessaa baasan. Nephrostomy yookaan nephroonii keessa jiraatu taate kun sarjikaaliidhaan irraa baasu. Pharmacological managementiin dawaaleen pain reliever jedhaman tokkoffaan naarkootikii. Naarkootikiin dawaalee araada ta'uu danda'anii saniin wallaananii inni biraa antibiyootik, anticholinergic dawaalee ta'an kennuudhaa fi